Daandiiwwan qilleensaa gurguddoo Afrikaa yeroodhaa gara yerootti xiyyaarota isaanii bituu fi jijjiiruun dorgommii isaanii itti fufaniiru. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin daandiiwwan qilleensaa Afrikaa 1-5 jiran akkasumas daandiiwwan qilleensaa xiyyaarota hedduu qabaachuudhaan sadarkaa qabatan eenyuufaa akka ta'an isin daawwachiifna. Ofii hoo daandiiwwan qilleensaa Afrikaa baay'ina xiyyaarotaan dursa qabatan kan fa'i kan jedhuufis hunda isaa isiniif qindeessinee dhufneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Yaada keessanis karaa koomentiitiin akkasumas qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa isiniin jenna. Daandiin qilleensaa hundeessuu fi hojii isaa itti fufsiisuun damee geejjibaa dandeettii mallaqaa ol aanaa gaafatudha. Dameewwan geejjibaa keessaa daandii qilleensaa hundeessuun jalqabuma irrattiyyuu baajata guddaa kan gaafatudha. Xiyyaarota irraa kaasee hanga teekinooloojiiwwan ammayyaa daandiiwwan qilleensaa hojjechuuf barbaachisutti akkasumas ogeeyyii hojii hojjetan arguu fi bu'aa qabeessummaa hedduu itti fufuun cimaadha. Biyyoonni Afrikaa hedduun baasii ol aanaa taasisuudhaan daandiiwwan qilleensaa mataa isaanii qabaachuuf yaalii taasisan illee kasaaraan isaan mudateera. Kan jiranis taanaan qorumsa guddaa keessa kan darbanii fi ammas qorumsa guddaa keessatti kan argamanidha. Haa ta'u malee kana keessatti daandiiwwan qilleensaa biyyoota Afrikaa muraasni milkii guddaa keessa kan jiranis jiru. Kanneen keessaa daandiin qilleensa Itoophiyaa akka fakkeenyaatti Afrikaa irraa daandii milkaa'ina guddaa qabate jechuun sadarkaa addunyaatti ambaasaaddara ta'ee argama. Damee geejjibaa qilleensaa dorgommii ol aanaa fi baatii guddaa gaafatu keessatti daandiiwwan qilleensaa dandeettii isaanii madaaluu fi sadarkaa isaanii beekuuf ulaagaalee garaagaraa ni dhiyaata. Isaan keessaa bakkeewwan itti balali'an, baay'ina imaltoota deddeebi'anii, bu'aa waggaatti argatanii fi kanneen biroos ni eeramu. Kana malees ciminni daandiiwwan qilleensaa baay'inaa fi gosa xiyyaarota tajaajila ittiin kennanis kan madaallii keessa galudha. Lakkoofsa xiyyaarotaa qofa osoo hin taane madaallii xiyyaarichaa fi tajaajilli kennan ammayyummaa isaanii waliin walitti ida'ame guddina daandiiwwan qilleensaa akka beekaman kan godhudha. Xiyyaaronni boba'aa guuttachuuf osoo hin dhaabbatin fageenya balali'an dandeettii imaltoota fe'umsa isaanii qabanii fi teekinooloojii ammayyaa isaan ittiin gargaaraman guddina isaaniitiin alatti dandeettii daandiiwwan qilleensaa cimina isaa qabu ni agarsiisa. Addunyaa kanarraa baay'ina xiyyaarotaa kan daandiiwwan qilleensaa Ameerikaatiin qixxaatu kan hin jiru miti. Kanaanis addunyaa irratti sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaa qabaachuun dursaa jiru. Bal'ina lafaa fi baay'ina ummataatiin Eeshiyaatti aantee sadarkaa 2ffaarra kan jirtu ardiin Afrikaa galiin damee geejjiba qilleensaa irraa argamsiisu guddaadha. Daandiiwwan qilleensaa gabaa geejjiba qilleensaa keessatti dorgomaa ta'uuf keessumaa weerara COVID-19 booda bakkeewwan itti babal'atan kan itti balali'anii fi baay'inni isaanii lakkoofsa xiyyaarotaa qabanii bitachaa jiru dabalaa jira. Kanaanis daandiin qilleensaa Itoophiyaa akka fakkeenyaatti eerama. Daandiin qilleensa Itoophiyaa dhiheenya kana Boeing irraa xiyyaarota ammayyaa moodelii 777-9 baay'inni isaatii bitachuun guyyoota dura waliigaltee mallatteessuun isaa kan yaadatamudha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waliigalteen kun xiyyaarota imaltoota 8 bituu fi 12 ammoo bittaa dabalataan raawwachuu akka malu dubbateera. Waliigaltichaanis bittaa xiyyaarotaa imala 8 fi bittaa ramadamuu akkasumas kan raawwatuu danda'an 12 kan dabalataa kan hammatu akka ta'e daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Xiyyaaronni doolaara biiliyoona 11 bitamu jedhaman kunneen moodela xiyyaara Boeing biroo waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu boba'aa dhibbantaa 10 akka qusatu qondaaltonni daandii xiyyaarichaa ni kaasu. Daandiiwwan qilleensa biyyoota Afrikaa keessaa daandiiwwan qilleensaa baay'ina xiyyaaraatiin sadarkaa dursaa qabatan 5nis akka armaan gadiitti isinii tarreessineetiin jirraa nu faana bu'a. Kufaatii daandii qilleensaa baha Afrikaa hordofuun bara 1977 kan hundeeffame daandii qilleensaa Keeniyaa addunyaa irratti bakkeewwan 44tti balali'a. Bakkeewwan itti balali'oon 44 keessaa 35 Afrikaa yoo ta'u, isaan hafan 9 immoo biyyoota addunyaa garagaraati. Bara 2020tti badhaasa imalaa gonfachuun daandii qilleensaa Afrikaa dursaa argate ta'uun kan moggaafame daandiin qilleensaa Keeniyaa waggaatti imaltoota miiliyoona 4 deddeebisa jedhama.
Daandiin qilleensaa kun qabeenyummaan isaa dhibbantaan 48.9 kan mootummaa Keeniyaa yoo ta'u, xiyyaarota gosa adda addaa 32 qaba. Xiyyaarota kanneen keessaa Boeing 787, Boeing 737 fi kanneen biroo keessatti hammatamaniiru. Daandiin qilleensaa Morookoo Rooyaal jedhamu bara 1957 kan hundeeffame, qabeenyummaan isaa harka caalu kan mootummaa biyyattiiti. Giddugala isaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Mohammad Afraffaa Kaasaablaankaa godhachuun hojii balallee biyyoota addunyaa gara garaatti ni gaggeessa. Daandiin xiyyaaraa kun iddoowwan 89tti kan balali'u yommuu ta'u, walumaa galatti xiyyaarota 51 akka qabus ni eerama. Daandiin qilleensaa Aljeeriyaa bara 1946 yeroo Aljeeriyaan qaama kolonii Faransaay turtetti kan hundeeffame, Air Aljeeriyaa jedhamu imaltoota gara Awurooppaatti geessuuf hundeeffamuun isaa ragaadha. Bara 1962 Aljeeriyaan walabummaa yeroo argattu to'annoo mootummaa biyyattii harkatti kufe. Daandiin qilleensaa kun biyyoota 28 keessatti biyya isaanii keessaa 78 fi idil addunyaattis qaba. Daandiin qilleensaa kun tibbana Itoophiyaa bakka haaraa taasifachuun balallii isaa eegaleera. Air Aljeeriyaan moodeloota xiyyaaraa bal'ina qaban fayyadamuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, walumaa galatti xiyyaarota 55 harka isaatti qaba. Bara 1932 kan hundeeffame Egypt Air daandiiwwan qilleensaa addunyaa irratti gara jalqabaa hundeeffaman keessaa tokkodha. Kaayiroo irraa gara Aleeksaandariyaatti balali'uu eegaluun tajaajila tokko jedhee eegale. Daandiin qilleensaa kun kan mootummaa biyyattii yommuu ta'u, balalleewwan idil addunyaa 100 ol qaba. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Masrii akka giddugala isaa guddaatti kan gargaaramudha. Daandiin xiyyaaraa tajaajila fe'umsa xiyyaaraa Afrikaa keessaa isa guddaa kennu yommuu ta'u, waggaatti itti aanaan lakkoofsi qilleensa kana keessa balali'u lakkoofsa xiyyaaraa ni dabala jedhamee eegama. Air Egypt irra caalaan xiyyaarota Airbus fi Boeingitti kan gargaaramu yommuu ta'u, xiyyaarota 82 kan mataa isaa qaba. Sadarkaa tokkoffaa irraa daandii qilleensa Itoophiyaa kan argamu yommuu ta'u, eenyummaa biyya keenyaa biyyoota addunyaa guututti agarsiisaa ambaasaadara biyyaa ta'ee dachee tana guutuu kan naanna'udha. Waggoota 80 dura mootii Haayila Sillaaseen kan hundeeffame daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa keessatti saffisaan guddachuun sadarkaa jalqabaa irratti argama. Qilleensa Itoophiyaa ardii Afrikaa addunyaa immoo Afrikaa waliin kan wal qunnamsiisu maqaa gaarii kan horate daandii qilleensaa guddaadha. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee giddugala godhachuun gara kallattii gara garaatti balali'a. Buufataalee dabalataa Loomee, Toogoo, Leeyoonfim, Maalaawii fi Lusaakaa akkasumas Zaambiyaa keessatti banateera. Daandiin qilleensaa kun imaltoota fe'iinsa geejjibaa gabaa geejjiba qilleensaa ardichaa keessatti qooda ol'aanaa kan qabudha. Xiyyaarota ammayyaatiin gara ardiilee shananiitti bakkeewwan 150 olitti balalii taasisa. Kanaanis daandii qilleensaa isatti aanee sadarkaa lammaffaatti argamu iddoowwan itti balali'u 50 qabaachuun caalmaa guddaa argisiiseera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota Boeing, Airbus, Bombardier fi kanneen biroos kan qabu walumaa galatti xiyyaarota 148 bobbaasuun Afrikaa keessatti dorgomaa kan hin qabnedha. Daandiin xiyyaaraa kun qabeenyummaa isaa kan mootummaa Itoophiyaa yommuu ta'u, waggaa waggaadhaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu biyyattiif argamsiisuun galii ta'a. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaarota inni qabu keessaa Airbus A350 lakkoofsa 20, Boeing 737 lakkoofsaan 44, Boeing 777-20, Boeing 787-29 akkasumas xiyyaarota biroos hedduu kan qabudha. Kanaan ambaasaadara biyyaa ta'ee alaabaa Itoophiyaa addunyaa guututti beeksisaa kan danda'udha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa irra darbee Afrikaanotaaf karaa seensaa ta'ee tajaajilaa jira. Kunis mallattoo Afrikaa ta'uun alaabaa biyyoota Afrikaa keessaa alaabaa Itoophiyaa qabatee addunyaa guututti mirmirsaa kan ooludha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya, daandilee qilleensaa Afrikaa keessattuu 1-5 qabatanii fi xiyyaarota hedduu akkasumas addunyaa irratti humna qaban irratti xiyyeeffannee sagantaan guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine kan hangammaatti dhageeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jenna.